miidhaan saboota biraarra geessan jibbi ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu carraa banaa jira jechuudha. Kanaaf haalli kuni kana caalaa itti fufuu hin qabu, itti fufuullee hin danda'u. Kana itti seenee gorsuudhaan, itti hasaasuudhaan, itti waywaachuudhaan yaaliin waggoota sadan dabre goone inumaahu akka sodaatitti, akka abdii fudhachuutitti, akka dhageettii dhabuutitti, akka waan kasaaraan poolitikaa nurra ga'eetitti, akka waan hidhaan nu kolaafteetitti. Hidhaan kolaasuma dhiiraati malee kan dhiira kolaastu miti. Akkasi fudhatan. Daytuu keessas naayee miti. Kun Oromoon hidhaanis ajjeechaanis hin jilchu, maqaa isaatiinis isa gama tokkoon ajjeesa, maqaa isaallee gabaa irratti ajjeesuu hayyamuu qabu jennee jijjiiramni kun qabsoon kun bakka gahuu qaba jennee mari'annee deemaa jira. Akka duritti qeerroo daandii irraatii bisaasora qofarratti mirkanna. Eeggadda jechaan ture Itoophiyaatu fagoo irraa ilaalaa ture. Biyya galeen itti dhiyaadhee tuttuqee ilaale. Hidhamee macaroo keessaa isii ol ilaale. Itoophiyaan macaroo keessaa isii ijaarree jirra. Humna macaroo isii keessaa ijaarree jirra. Cinaa isiitis ijaarree jirra. Fagoo irraa ijaarree jirra. Sirnicha keessatti ijaarree jirra. Diplomaasii hojii barbaachisaa hojjannee jirra. Hamma dandeenyetti murtii guddaan kan Rabbiiti. Rabbii gaditti garuu salphina uummanni keenya keessa kufee jiru kana gadadoo caba uummanni keenya keessa galee jiru kana yeroo gabaabaatti ollaanuudhaaf yeroo gabaabaatti karatti galchine uummanni keenya kabaja maqaa isaa malu qe'ee isaa irratti nagaa akka argatu ollaa isaa irratti wal kabajee mirga walii kabajee dantaasii dhufii eegsifatee ka ormaa eegsise Oromiyaa irratti ifiin bulchee sadarkaa Itoophiyaatti uummattoota biraatiin wal kabajaaf wal jaalalaan wal walnaadhaan sirna federaalawaa dimokiraatawaa haqa uummattoota hundaa eegsisu biyyoota ollaa wajjin nagaan jiraatu jaaruudhaaf martifannee sakkii keenya jabaafannee kaanee jirra. Deeggarsi keessan kan yeroo maraa nu biraa nafin hin jaa galatooma. Tole Fadhu Galatu Bijannani Jawari, Hura Isa, Rugaya San, Sagalisa, Borondo, Sasan, Bokisa, Kalicha, San again Telemi. Kanumami Kayadatu, Maja Tadire, Amilo, Itu. Ole, Nagahagana, Hura Lupa, Hate, Humfande, Amma Kajeluman, Garagafi, David Tidem. Wantina Gotan. Wanti naagotan namni tokko gaafii namni biraa gaafatee irraa kan deebine nama tokkoof daqiiqaa tokko waliin kennu. Yoo akkam ta'e yoo garaa laafneef daqiiqaa lama akka itti fuunu. Kame akka itti fuuna deemnu yee. Gara kanaan nama lama asii nama lama gara shamarraniiti nama sadii. Kanaafuu. Please gaafii qara. Gaafatamee bakka biraatti jedhe hin gaafatinaa. Yoo dammoo gaafii yookaan yaada tokko qabaatan nama tokko dabarsa. Yaadni isin dura dubbatame kan isin jechuu feetan sun yoo jedhame nama biraatiif dabarsitanii hajaasan hin takka gara danaa dhaabattu. Waliyyii lama dhiifama maqaa kee beeku. Isa sadii. Marna okay. Shaya Aburi, Shaloshan is in Nagoda, Garana Devia, is in Devia, Marsa, Lamuno, Juratev, Garakana, Dubasali Makake. Oh, Harkabaste Frutia. Okay, Adayatu ati Lamafan, okay? Isi karena naduftan, worry ama makane.
yoo kana gabaabsinee yoo deebi'ee marsaa ittaan deebina warri maqaa isin dhaas naaba akkuma jalqaba maannaatiin isin waame hangafa gara maannaa yookaan immoo duraa gara duubaa akka waame. Gammachiisa irratti warra gaafii qabatuu fi daqiiqaa tokko isinii qabaa yoo daqiiqaa tokko dhaabate baay'ee keessan ofiisaa daqiiqaa keessan itti fayyadamaa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dura durso Rabbi anda buyatin dugae kasaya kini. Ayat sudah Kajalan begitu agame isarra kita makan begitu baik dan kita. Adura durso wannan je. Kita akan wannan sirra bi asibite butama hawasi fi dari gambar sekitar. Juruti ya. حاجة دي ونمن أنيات القصوة اللي كيسة كيلو جراته الذي قبل ذاته في متماوس وانجل الكرا ذلك السكر سجاه التوك يرواد بيسمى رومو ولا ليتو وانسان بتاعتنا وانسان تين نوام بيكو والنتيجة كيسة ديكا والنساني كيسة ديكا غلطومي سينا إساني برسيته إساني إجساني لا نسلالا بوتما حواسي لينشو أنن نبي جمدا كافي كيتا تك Gafin dia tak kesuman, oke. Orang kayaknya kalau ini tu sedangkan tena, orang tu gambar kote juda je dah ni. Orang kote juda, akan lesa orang itu aman, dia berpolitika. Saya sedar, berpolitika akan itu, oleh arasi orang mofi, Islam oleh arasi dan dia. Yola Thoma, jadi kan sani reti jadi urfat orang itu tadi lihat kesum. Gara gaafii jechuun gaafii rabbiis. Assalamualaikum. Saudara Rabbi, butuh akan mengorin nudebis. Orang Rabbi akan mengorin nudebis. Wanita kitin, wakaf sawu rawat tahu. Angkapi kia, koisi yerona ini mengamin. Yero koisi mali dubarton yero bae yero arganne wanya ngaba chufetu wanya ambechi chufetu wanti koju ifa managodi wanya njatu sabake wala kabannu wal qabatan ala balan ilmatan mataju karafa denu hatau karabiyitina tau karamarbatina tau Jarakena nusra gari rafajira, sofa gari rafajira. Irman tenna nurat madhuchurti, karagachi huju irman tenna. Awar sadisa, nari chakana akka bolya karadya binu debu dawatu rabu akka bolu bora. Tan, tok namapa. Jawar, biyakin gali sinjane, hinkala male. Inta ujette kaga tamata ke salfawdi denne endu hajalu ambe denne hajalu ndu e sandi oromo matanga chabe on kauda tabe inni sa haga taka chawchu kana budu yonu arsau barban no jariti gachibi desa saniti nebita ha ayo de jambo Aku masih boleh sih berani. Gini, jangan jadi kaba. Amin, just give me a second. Ya, karena punya aku masih boleh. Kaitian apa? Nanti tu kau itu singgah penjawab kasih apa? Aji dah ini toko abdai beba orang dia. Orang karena punya nanti wajib harus pakai ilmu yo pakai wajib orang pakai hari itu banyak aja jangan cuma cuma ilmu asal bukan sifat. Tidak, ajar mama,
deeman. Where does your political view stand now? Because we're confused. Before you told us about Sablonuma and all that, and we were like, we want Oromia to ourselves and we don't want to share it with Ethiopians. And now you're more Ethiopian, I think. So I'm like, how are we going to bridge that between Sablonuma and being Oromo and being Ethiopia one? So I'm a little bit confused. Okay, galatoma jecha. Gaafin kiyya inni dura jawaanin ka gaafachuu barbaadu osoo mootummaan kun hadda dhufee qaamni aangoo to'atee biyya bulchuuf qophaa'ee jira akka Oromootti. Lama Jawaan abdiin qabsoo karaa nagayaa irraa qabu ammas ni jira moo guutumaan guututti abdii irraa kutatee jira kan jedhu. Sadii ummata biyya keessa jiruuf yeroo ammaa kanatti maal dhaamtaa fi maal gochuu qabanii maal jettan jechuu barbaade. Afraffaa sochiin addaatti godhaa jirtu kun akka dhuunfaa keetiitti immoo marii warra dhaaba keenya kan kaafa'oo waliin kan socho'amaa jirudha. Yoo akka dhuunfaatti ta'e miseensummaa kaafa'oo gadhiifteeti immoo osoma keessa jirtu kophaa kee socho'aa jirta. Galatoomii daqiiqaa ofii irratti dhaabee namni maruu daqiiqaa takka bira galina gaafii gaafatan immoo ittiin deebiina filis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to speak English to make clear my question. The only thing I'd like to know, anybody here just want me to know, what is the highest expectation for educated movement can be hoping, thinking to bring a change to Ethiopia, or as Ethiopia, that's fine, Oromo, Ethiopia, same thing, from English and correct. Abdiin guddaan ati qabdu kanaan dura gaafii akkanallee gaafateen ture. Xiqqeen jalqaba raara gubbaatti ijaarree turre, wal ijaarree turre abdii qabnaa bakka tokko ni geenna jennee turre. Wanni sun abdii qeerrootiin cheenchiin dhufee ture, arginee ture. Haa ta'u yeroo ammaa kanatti sanbira dabarree ka du'ee ka awwaalamee allaatti nyaattee baay'ee tokko ilma namaa kan yaaddessee ture. Haa ta'u ammatti abdii takkan amanatee turte abdiin sun xiqqoo nuun turte tarsiimoo akkakaa qabdu sun akkaraa kanaatiin deemna ta'e hiriiruma kaleessatti deemnee akkuma kaleessatti deemna moo bifa haarawaan deemna waan jedhamu bifa nurbatee na gammachiisa. Galatoomii daqiiqaa ofiitti fixee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokko yaada tokko ammoo gaafiidha. Gaafin kiyya wanni lolaniin durii miidiyaa jette miidiyaa OMN akka inni ta'e nurra beekanillee argine waa'ee miidiyaa kana akkam yaadaatiin hin jirta lolli guddaan durii isa hin jette lola miidiyaatti dhaabate moo maaliin OMN eegiyoo inni shira adda addaatiin inni waan tokko ta'e akka poolitikaatitti illee yoo ofuu hin dandeenye dabalatee moo gootee waan miidiyaa maaliif hin jabeessine siin jedha. Yaani tokko ammoo kan siin jedhu mataa kan keetii waan taate argite akkama nama du'ee boollaanutti baheeti asiin durallee of eegisiin jennaan waan hojjette amma argite of eegitii tana akka gaarii of eegdaa dhalarraan duutu nama miliyoona 70 irraa duuta lubbuun abbaan hin eegni waggaan eegdu jetti Oromoon akka gaarii of nu eegisiin jedha suni yaada tataanii wani nuu jedhanii reefu Colorado women's for the job jetani sandala akkanani bakka state hundatti akka inni nu argatu nu godha.
isaanitti nyaata si jedhe san asitti gaafii dhufu hin nyaachifna qopheessaa mootummaa kana fiduu fi baay'ee dadhabdee investii jedhe mootummaa kun dhufu ammoo haga hidhaa baate namicha kana deebitee hin dubbine maal dubbisuudhaan haga hidhaa baate wanni kun qaalimmota kanaati lafatti kullee hin beektaa namni si caalaa beekullee hin jiru garuu akka mana hidhaatii baate namicha kana deebitee hin dubbifne maal anillee mootummaan kun akka kufuuf deemu hin barbaadu karaa kanarratti si gargaara karaa kana godhu waan kana godhu jettee maal hin gargaaru tokko lammaffaan ammoo dadhabbinnuma namicha kanaa qofa haasaa irraa ammaa gadi kan jabina namicha kanaa hagam beekte jabina namicha kanaa akkamiin maal irraa beekte hoggansa Oromoo jettanii gaaddisaa hoggansa Oromoo jettanii yeroo walitti qabdanii sanillee isin harkaa diigee balleesseera. Jabina isaa maal beektaa san irraa liituu namni ta'e bareeda. Gaafii lama qaba. Haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtuun haalli siyaasaa biyya sanii kan himamu of gara dhabee jira. Fakkeenyaaf lammiileen nagaa bahanii dhabuu hin dandeenye olaantummaa seeraa kabajamaa hin jiru. Dinagdeen biyyattii bu'uura'ee biyyoonni mootummaa humnaa ol ta'e lammiileen of jiraachisuu dhabanii jiru. Hundaa ol waraanni biyyattii gaaga'ama hamaaf saaxilee jira. So mootummaa biyyaa bulchaa jirus ta'ee loltoonni daggalaa fi atis biyya kana haabaraaduu jedhaa jirti. Ati akka Jawaaritti biyya sana waqabdee xaxaa kana keessaa baraaruuf tooftaan ati fayyadamaa jirtu maalidha? Warra PPT sirraa jedhaa jirtamoo mootummaan ce'insa dhaabbachuu qaba jettamoo filannoo hirmaattee haala sirreessuuf yaadda. Gaafii lamaffaa kee ammoo kanumaa duraa gaafatee wal qabata. Sunis jaalalli jibbii fuulduree biyya sanii ganaa kan harkatti turtii maqaa rabbiitiin. Amiin. So gaafas caasaa mootummaa keessatti kaabinee fi siivil sarvantii yoo jedhamu jira. Irra caalaa keessumaa magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa hedduu keessa siivil sarvantii jiranii kan danfiin sabaa isaanii yaaddessuu miti yookaan irra hedduun isaanii iddaan gaafa ilaaluu hidda Oromootiin alaa. So yeroo hedduu icciitii sirnaa dabarsanii kennuu fi biirookkiraasii mootummaa garantatuudhaan hudhaa kan ta'an hedduudha. Kana fuudhaan kaabineen qofaan haalota sirreessuuf yaadamoo dargaggeessa Oromiyaa siistem keessa seensitee qophii haala durii taasisaa akka si'ee kan jajjabeessita. Walumaa galatti dargaggeessi hoggansa kee jalatti biyyatti tajaajiluu barbaadu gorsi yookaan dhaamsi kee maalidha? Galatoomis jaalannaa waan sirriitus jaalladha. Ammaa fi gahaa kanumarra dhaabnee yoo hireen jiraatteetti deebitanii deebii Jawaar deebisuu caqafnaa ulfaadha. Karoya bangki kawai butama bina di bagaftan wani kita orang berisi toko usul jari sungkan berisi butaman Nadine Jaran bisa bagata wago butu baru tumsa mereka lakukan baru ada jasa, nanti osofulu shantam nubarresi ni, nubarra kaki isam buat dalam sedang farda tu sekarang ni lah kata tu peju. Kita bahkan gara jangkabaran ni gartan, ani gara sabun magara kapsul kani sini, wai gara kana gaulani, anak ibu taman anak tu kaisa dalam. Harga membu bagian mereka, bagian joluman dabre kanaf, akai sari tu, bota kabacun. Jolle jalan itu goota godha. Kanaaf seenaa isaanii warri beektan haati kaattuu guddattuu waan itti qollee barreessuun barbaachisaadha. Ka gara saboota biraa jecha saba biraa tuqu jecha taaleen uummata rarrabsina. Kottee maaloo dhiyeessuun doongora haquu qaba. Waan namni siin jechuun barbaade namaan hin jedhina. Saba fedhessaa ta'u maqaa inni yaamuun yaama. Nu uummata guddaa jedhama.
ummata baalageen ummata kabajaa qabu ummata safuu qabu. Baalageen ormaan warrabsitee jecha ummata guddaa tokko baalagee sirrii qixxeessuu qabu. Keessattuu ammoo har'a gaafa amna hedduu deemne mirga hedduu wayyeeffanne biitinuu akka waan nuti bulchaa jirrutti himamtutti afaan itti rabbi yaa dubbatina waan akkasii. Yaadattanii miti maqaa biraan maqaan isaanii gaafa nuyi mana gamtaa akka dhukkubu waan nu dhukkubsu sababa biraatiin hin jeena. Ammallee irraan deebi'a. Jaratiin bilbilinaa maal jetti. Oromoo fi Amaarri rabbi wal biratti uume. Daangaa dheeraa wal keessaa qabna, seenaa dheeraa wal keessaa qabna, wal keessa qubannee jirra. Waggoota 100 walitti buunee jirra, wal falmaa qabna. Akkaataa seenaa itti hubannuuf yaadannu, akkaataa irraa fuudhuu irratti garaagarummaa qabna. Garuu amma feete wal jibbina, amma feete qixxiisanna malee adda bahuu hin dandeenye. Kanaaf nus hayyoonnii fi garoonni gama isaaniitis gama keenyatis gara jidduutti dhufanii wal hubannaa sossobbii abii godhe sadii miti. Balaan hamaan biyya sanatti abii fide uummata Amaaraa keessattuu humnoota siyaasaa Amaaraa dogongorsu. Waadaa biyya saniif hin taane fi hin danda'amne waadaa galee. Booda jala garagalee immoo lola isaa wajjin seene. Nuti hin kijibnu uummata kana. Uummata biyyoota sanii kijibuu hin qabu. Jibbuus hin qabu, kijibuus hin qabu. Nu waan barbaadnu qabna, isaan waan nu barbaadan jira. Isaan waliin mari'atu. Siyaasaa sabaa jibbanii amma siyaasa sabaa gaggeessaa jira. Jijjiirama biyya sanii dhufee wadhaa jira. Sabboonummaan siyaasaan isaanii guddaa nama deemamu sabboonummaa Amaaraati. Kanaaf ilaalcha goggogaa durii keessaa isaanis nuti ta'uu qabna jechuudha. Yookaan balaa hamaatu nu hundatti dhufa. Lolli hamaa nama godhamaa jiru naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaatitti. Tokko mo'atee tokko hin danda'amu mo'atuu akkasii. Kanaaf nuti akka hoggansa Oromootitti ejjennoo qabna. Biyya nu hundaaf taatu jaaruu qabna jennee yaadna. Isaan keessaayis ilaalcha akkasii kan qabu guddaa. Rakkoon maali? Abii nama halaqaa jedhuun malee nama sii jedhuu hari namanneef namoota fakkeenya namoonni akka gattuu warra federaalizimii fudhatan turan. Warra isaan keessaa raashinaal ta'e ari'ee balleessee maal godhe dargaggeessa arsee bosonatti naqe. Siyaasaan biyya sanii bosona keessaa ba'uu qabdi. Oromiyaatti haa taatu, Tigraayitti haa taatu. Kun isa reyaalitii dirqamaa kana sooshaal miidiyaa irratti illee gaazoftan jechaa fi ilaalcha Oromoo madaa naamusaan dhiyeessuun dirqama barbaachisaa jechuudha. Ummaan kan kaasan namni keenya kana maraan dhumaa jira. Humna hidhate kan mootummaatis kan bosonaatis dhumaa jira kun dhuga. Kuni waan waakkatamu miti. Kana waatu miti. Kana ka fide Abiy munni xiqqaan naannoo isaa jiru siyaasa Oromootis hubachuu dadhabuurra. Siyaasa Itoophiyaatiif addunyaa hubachuu dadhabuurra. Hubachuufis ta'ii dhabuurra kan ka'e. Dirree siyaasaa dhiphisanii ijoollee kalee hidhiinumtee caccabtee aangooti isaan baafte gaafa Hacaaluu ajjeefamee nu hidhamne. Cinaa hidhanii cinaa miidhanii bosona galchan. Kanaaf falli jiru maali? Sababa ijoollee kana bosona galchee furuudha. Naannoo lachuu naannoo Amaarattis, naannoo Oromiyaattis, naannoo biraattis. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggansa siyaasaa akka deemu gochuudha. Waggoota lamaan sadeen dabre kana Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jechuun nageenya akka dhufuuf carraaqqii guddaa goone. Kan dide marsaa sadaffaa kan dide marsaa lammaffaa sanii'uu shira guddaa kan xiqqaatee fashalsuu godhe. Ijoolleen ejjennoo yookiin immoo muuxannoo
qabaachuu dhabuu dandeessi. Shira kan qabaachaa ture walii galtee cidii tokko ni jiru. Torban sadiif nama lama lamaaf ta'anii gama lachuu irraa marii bal'aa godhamee parsantii 95 walii galamee ture. Dhumarratti kallattiidhaan nama lama ergee fashalsee jechuudha. Marshaala sadaffaa kan didee ijoollee adda qoqqoodeetiin galche jiru. Lafanii fakkeenyaaf ani sanyiin faan obboleeyyan isaaniitii wal lolanii walajjeessuura galuu isaanii waan gaarii jedhanii yaadu. Garuu nageenya hin fidne bakki isaan irraa deeman already waraana biraatiin dhuunfatamee jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaattis ta'ee bakka biraatti nageenya kan hin barbaanne adda durummaadha. Mootummaadha jechuudha. Abiy har'a nagaan barbaada marsaa sadaaf qophiidha yoo jedhe gaafa waan kana barreesse dippiloomaatonni Ameerikaa fi Noorweey dhaqanii turan Itoophiyaa. Hin barbaannu kan jedhe mootummaa. Har'a nan barbaadu yoo kan taate ulaan banaadha jechuudha. Kanaaf saniin hubatamuu qaba. Wanni mootummaa irratti dhiibbaa godhaa jirru wanni mootummaa irratti fuulleeffanneef lolli gama tokkoo gadamaa jira yookiin immoo uummanni gara tokko qofaa miidhamaa jira kan jechuun miti. Ijoollee waraana bilisummaa Oromootis naamusa xiyyeeffachuu qabu. Maqaa uummataatiin qabsaa uummata irra miidhaan akka hin geenye. Cimsanii komaanda kontirool isaanii disipiliinii isaanii fooyyessuun dirqama komii uummata irraa ka'u kana dhaggeeffatuu qabu. Fooyyeffataa deemuun dirqama jechuudha. Ultimately garuu Oromiyaa keessattis haa ta'u Itoophiyaa keessatti namni akka hin duuneef lolli godhamaa jiru kun karaa nagayaatiin furamuu qaba. Ana akka kiyyatti Abiy kana furuu fedhii fi ammatti immoo dandeettii waan qabu natti fakkaatu. Humni harka isaa hin jiru. Osoo inni barbaadee humnoonni isaa gadi waan hayyaman natti fakkaatu haala deemaa jiru kanaan. Inni illee nama fedhii akkasii qabu miti. Falli ana argu jijjiirama fidanii jijjiirama san keessatti siyaasaan biyyattii dirreen siyaasaa biyyattii bal'atee wal dhibdeen biyyattii gara waltajjii siyaasaatti deebitee afaan qawweerraa gara waltajjii siyaasaatti deebitee nagaa buusuutu gaarii yaadu jedhu qabu. The question my sister asked, where do you stand? I stand in the same place you have seen me when you were young. I joined this struggle to empower the Oromo people, to ensure our dignity is respected, to ensure we as a people are granted the respect and the rights we deserve. We have progressed, you know. This struggle started in the 1960s. In the 1960s, there was the idea of Oromo and Oromia was limited to university campuses. The nation was so demolished that we had to reconstruct. I wrote a piece last year, you can read it. I think there is an English translation of it. The first phase of this struggle was to revive, to rehabilitate the nation, the idea of the nation. The second was to reconstruct our history, to reconstruct our language, to rebuild organizations in our name, OLF, Kube, and all these things. This was in the 1970s. In the 1990s, we moved to the third phase of the struggle, which is the institutionalization of our struggle, formation of Oromia, implementation of Oromo literacy. This was in the 1990s. In 2018, we moved to a new chapter. Every chapter reinforces the new chapter. Reviving Oromo nationalism, reviving Oromo and Oromas in Upper Kallu and other movements led to birth of OLF and reconstruction of Oromo. This led to formation of Oromia in the 1990s. And particularly, the introduction of Kube and mother tongue literacy led to the birth of what's called the Kube generation. And the Kube generation was able to move evolve into Kero movement
we toppled the regime. Now we are moving to a new phase of the struggle, which is called democratization, whereby we struggle for respect of individual rights, as well as communal rights of our people and our neighbors. There shall be no ambiguity in where I stand. And I've argued this, debated it. I believe the rights of the Oromos and other nations in Ethiopia is better respected. Their interests are better advanced within the existing Ethiopian state. Within the existing Ethiopian state by transforming, reforming, liberalizing and democratizing the Ethiopian state. An Ethiopian state that tolerates its plurality. An Ethiopian state that respects the rights and interests of the nations. Particularly at this time, preserving the state is very important. That's what I'm working on. Gara mootummaa yoo kufe qophii qabdanii kun qaama qophaa'uu saniiti. Qaama qophaa'uu maal jenne qaamudha? Mata jaarra onneedha amansiifna sanboota miilli tarkaanfata. Hedduu shakkina akkanatti utaaltee garas deemti noonu. Contingency plan ni qabna in case something happens. Anamma sanii yaaddu keessa kan kun warqaa baatii maal jankana sanii miti raadde sanii miti. Qabsoo angoolaa 2018 fidnee jire. Sooba. Qabsoo aangoon sun akka uummata tajaajilu. Qabsoon sun dantaa uummata keenya kan tajaajilu. Aangoon sun tan aangoo Oromarraa fuudhee murna Oromoo kennu. Murna Oromoorraa fuudhee uummata Oromoo kennuudha jechuudha qabsoon Oromoo. I'm not worried about the end of Abiy. It is coming. Amma fedan sodaadha, amma fedan biyya. It's coming. And Abiy boodaan Oromiyaan, Itoophiyaan naannoon sun bara hamaa keessa kan seenne haalli jireenyaa, haalli hawaasummaa uummata keenyaa kan amma jirurra akka fooyya'u amma mari'achuu qabnaa. You know, this is like before 2016 we are at OLC and the Oromo Liberation Convention and all of it. Amma mo sandaran qophaa'uu qabna. Ka qophaa'uu qabnu waggaa qaalicha daakuu fedhan achi kaa'uusu. Amboo fi siree qophaan bultu wayyaadina suuraa qophaa'u sanii hojiin amma jiru qophaa jallaan biraa akka ittiin baane lammaffaa institutionii akka jira. We have to move. Stepping dura gaafa beekuuf biyya sana diigee akka hin qufne irraa hambisu. Itti dhiibnaan diiga qufa. It's suicidal. Kanaaf osoo hin diine sarjikalii bakka qabsiisuu barbaachisaa jechuudha. Gara waan tokko yoo beekadhaa. Nuti Itoophiyaa irratti mootummaa Oromoo hin barbaannu, mootummaa sabaaf sablammootaa barbaanna. Oromiyaa irratti Oromoon ifiin hin bulchu. Kanaan egaa hin kennu jiran. Itoophiyaa irratti immoo saboota biyyattii sanii 76 akka fedhaa ta'an isaanii wajjin haqa walii eeyne. በአማርኛ ላድርገው ለብሔር ብሔረሰቦች እኛ በኢትዮጵያ ላይ የኦሮሞ መንግስት አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው በኦሮሚያ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ራሱ በራሱ ያስተዳድር፣ በክልሎች ላይ ህዝቦች በመረጡት መንግስት ይተዳደሩ። ኢትዮጵያ ላይ ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች መንግስት እንዲመሰረቱ እንፈልጋለን። ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክል የሀገሪቷን ህዝቦችና ግለሰቦች በምርጫ የሚያስቀምጡት መንግስት ነው። የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ እንዲጫን አይፈልግም። እኛ ኢትዮጵያን የመግዛት ትግል ያካሄድ ነው። ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ኢትዮጵያን ሀገራችን ደግሞ ከሌላው ህዝብ ጋር የማስተዳደር ትግል ነው ያካሄድ ነው። ይሄ አሁን ያለው የዱርዬዎችና የቦዘኔዎች ስብስብ የኦሮሞ መንግስት በምንም መለኪያ በችሎታ
በፍላጎትም በአቋምም በአመለካከትም ኦሮሞን ሊወክሉ አይችሉም። ኩኒ ቤከሙ አይችሉም። mootummaa Oromoo no mootummaa tokkoffaa mootummaa Oromoo jedhamtu Oromiyaa irratti yoo taate mootummaa Oromoon filate sadarkaa Oromoo tarkaanfachiisu sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa Itoophiyaatti immoo mootummaa sabaaf sablammoota namu Profeesar Mararaa Waanjoo hullum እንደቁመቱ ይላል ነሙ akka dhaabbiisaatti akka gumaatasaatti akka bal'inasaatti mootummaa keessatti ifa argu jaaruudhaan akka barbaadu jechuudha. Qabsoon nagaa itti naman. Qabsoon nagaa taasii dhugeessi qabsoo Oromoodha bara 1900 keessa 90 irraa kaasee dhoqqee keessa seentee qaafne ittiin deemne qabsoo nagaa gammalee ni galan. Kana jechuun garuu qabsoo hidhannoo magaggeeffama qabsoo hidhannoo is a part of life yookaan keessatti argamu. Qabsoo nagaa malee kabiraan ta'uu isin warri bosanii taqqawwee lama kaa'adhaa gara inni namni nama dhagahu jiru. So I'm not naive. Qabsoo hidhannoo xiixaatu deemaa jira kan keessatti. So I recognize qabsoo hidhannoo biisanii deemaa jira. Qabsoo hidhannoo kun faaktiidha. Dhiibbaa uumaa deemuu jira. Kanaaf qabsoo nagaa amma goonu sirna abbaa irree ta'uu dadhabee abbaa darree ta'e sirna darree ta'e sirni abbaa biyya maqabu isa anokrasii sirna darree ta'e sirna abbaa irree ta'e sirna darree ifis biyya fudhatee kufaa jiru kana bakka itti godhu humnoonni dhiibamanii qabsoo hidhannootti seenan qawwee kaasan kun gama dirree siyaasaatti haalli gaafii siyaasaa isaanii deebi'ee gama dirree siyaasaatti qabsoo nagaatti haala deebi'an haala mijeessu jechuudha. Tarsiimoo haaraa keessatti waan gara fuulduraa dalagamu waan hagammaa haasa'e irraa waan tokko tokko isin galuu danda'a. Tarsiimoo haaraa qabna. Tarsiimoo haaraa kan jennu kan durii irraa kan dalagee fi kan ammas dalaguu danda'a. Hubadhaa Oromoon, Itoophiyaan, Gaambii, Afrikaa, addunyaan 2018 duraatii fi amma adda adda. Kanaaf tarsiimoon nu baamu keessattuu tooftaan nuti baafnu haala qabatamaa uummata keenya, haala qabatamaa sirnichaa akkasumas haala qabatamaa naannawaa keenyaaf addunyaa kan giddu galeessa godhate. Ta'uudha qaba. Sanirratti itti qophoofnee deemaa jirra. Sodatuu siyyaachisni gama OMN kan gaafataniif ammaalitti namana I am a result oriented. Jaarmanii biizinasiin tokko yoo jiraate tirfii yoo buusin numa kasaara. OMN itti taarree jaarree hojii guddaa dalagee shoora guddaa taphate. Sanboota warri keessa jalqaba turre keessaa baane ni kennine. Egaa keessaa baanes gorsaanis waan hundaanis ni yaalle. Maal yoo ada galaa ture dur doolaara tokko yoo kennitan tajaajila doolaara kudhanii isinii kenninaa. So kana warra boordii gaafadha. Warra boordii gaafadha maaltu ta'e akkamitti akkasii san gaafadha. Gama keenyaan isa wajjin ni mari'anna. Yoo kasirraa'uu danda'an taate ni gargaara yoo kasirraa'uu danda'an taate. It's a new era. Media landscape jijjiiramee jira. Barri satellite TV kun jijjiirame amma nama meeqaatu niwusii keessatti TikTok irraa immoo CNN irraa argattan Twitter irraa immoo CNN irraa argattan. So we have to mobilize, we have to change, we have to adapt to change. Kanuma wal qabatee rakkooleen bakkoota adda addaatti diiyaasporaa eegalu fi argaa jiru kun jaarmaaleen hawaasaa laaffachuudha. Amma kan tokko kawaa inni sol fakkaata. Jaarmaaleen hawaasaa jabaachuun barbaachisaadha. Tokkoffaa ijoolluma keessa jirtu kanaafuu qaruudha. Hawaasni keessatti du'aa jiru akka waliin jiraatu jaarmaaleen hawaasaa jabaachuun barbaachisaadha. Gorsa kan ta'u kan manni roobi kennaa ture. Warri hawaasa hooggamuudhaaf filatamtan waada eegaltan dalagaa halkanii guyyaa dalagaa uummata tajaajilaa. Yoo immoo biizii taatan dhukkubsattan biyyatti waa shakkalachuu eegaltan gadhiisa qabdanii rafinaa shofeerri marii qabatee rafuu hin qabu.
ummanni yoo hordofa kana hojjedha kun maal hojjetanii jaan yoo hidhamee baatii jaatti homaa bu'aan buufne laafataa ka deemu taate wal gayaati irraa lafa kaaya nama biraa keessattuu ijoollee biyya kana aadaa beektu afaan beektu daa'ima mittaa ijoollee baay'ee biyya laa guddate akkasii guddate kanaaf namoota akkasii fidaa jaarmeen hawaasa isin jaartan immoo ka qabalee biyya teenyaaf akka osoo ta'in ka kaawuntii biyya kanaa ta'e sarbiin horreen akka uummata kan tajaajilu ta'uu danda'u qaba kanarratti hojjedhaan isin jaa waa'ee taa'eetiin kakkaaftan taa'ee qofaa miti namoonni baay'een irra ilaalina namoonni baay'een dhugumatti jijjiirama dhufe kun Oromoodha jarri kuni gurbaan kunis Oromoodha dongora qabeessa yoo qabaate laafina qabeessa yoo qabaate gorsinee gargaarree tumsinee cimsuu fi qabne jedhanii itti amanee deema lammaarraa eegalte taa'een baate haala kanaaleen coobaatii boodarra qajeelaa hundi isaanii jiinulli yaadan bara jarroonni kuni sabboontota warra jiruu isaanii qabsoo keessa ture warra yeroo dheeraa hidhamaa rakkataa ture yeroo nun mormaa turanitti waan nuti agarre saba ganuudhaaf saba jibbuudhaaf osoo hin ta'in waan nu agarre argaan ture itti siqanii tuttuqanii gorsanii quntuutanii hasaasanii dadhabanii akka taa'eetti hin jiru kuuccal jiru Habibni murni naannoo sanii nama qabsoo keessa guyyaa tokko bule jibbaaf sodaa hamaa qaba. Look what they did. Warra abaa'oo keessa ba'ee isaan keessattuu nama xiqqashoo abaa'oo wal tuqata. Foobiyaa qabuuf nama qabsoo keessa ture. There is a psychological reasons for this. Akkaataa uumama jaarmaa saniitiif wal qabatee jechuudha. Kanaaf namoonni keenya kanallee qabsoo keessa turan sirna kana tumsaa turanii gaafaas deebi'an itti fudhachuudha qabu. Garuu immoo har'as eega badii kana hunda arganii eenyu caala isin caala na caala warra sirna isa keessa jirutu yakka uummata keenya irratti dalagamaa jiru beeku. Yakka kana osoo arganii gadi ba'anii yakka kana diffeenni godhu mimmiidhagsu warri ammallee yaalaa jiru ofitti qaana'uu qabu. Yoo ammallee abdiin kutin reeffa aanaa sagal garagalchan jedhaniini yoo sagaltamii sagal garagalchuu barbaadan gara haa gaggalchanii garuu nutti as garagalanii turkaasuu dhiisuu danda'uu qaban jechuudha. Kun dhaamsaanii warroota akkasiitiif qabu. Ergeedhaa baatee abii guddinni haa jiru maal haa baasuu lama raasu. Waggaa lamaa ol sirriitti ulfate. Erga ni dhaabee booda walankuun bu'aan qabu. Garuu karaa namoota jidduu jiraniiti isaanis qondaalota jiraniitis qondaalota isaa hedduun argaa ture. Dhugumatti maal lafa fakkaataa ture lolli sun lolli hamaan Oromiyaa fi Tigraay ta'e sun haalli addunyaa sun hundi ni jijjiirase. Namni kun tani gaafa aangoo qabatu san dargaggummaa muuxannoo dhabuurraa I thought he would evolve. Hammaatee ta'e. Waggoota lamaan darbe kanatti yaalaa. He has increasingly deteriorated. Kanaaf ana qofaan yoo namni tokko mootummaa keessa namni tokko namni amma isa barsee jiru ministeerri jeneraali kunuutti yookiin sodaatee ilmaan fi bulchachuu lafachi ta'a yookiin immoo maaltu namni akka bedennee haa godhu irraa hin fayyadama jee ta'a malee namni tokko waan kana geeddaa sun jiru. He is all by himself on his own island. Kanaaf nama akkasii ta'u wajjin yeroo isaa sun jabinni isaa maal yoonaan jette waa diigu. Waraana diige, paartii diige, dinagdee biyyattii diige, amma immoo mana hiyyeessaa diigu jiru. Nama taankii keessa taa'ee galchuma qabatee Kaalifoorniyaa kana fakkaate ka taankii keessa makiinaan deemaa oolu tokko
Saninjay never tanin. Never case. I have never seen anybody as distracted as this guy. But one two hours, it's a two nama kete, nama seberapa home ke uga, it's just painful, you know. It's painful. Actually, I'm so ashamed. When you talk about this, you do better than you. Olan umanya dunia ko ganyan kung gagawin. Hindi malja. Esuma ka na kita. What's wrong with it? Naglogar ka pure. Paki kaisa. Naglogar ka dahil na makina rakay din. This is not statesmanship. Biya gaga ama gusto abuta ka na hadisi. Biya doktor bamja ka no wayu. Oso ko ratese. Taba daima taba jolle amene ko ko. Kun murati. You know, he is our image. Rabbi Jah. Namni o guys are more than what she has. Rabbi Jah. O guys are. O guys like a jolle taba. Army.